Jira jirtu akkam nagaa keessanii ani Sultaan Abdaati. Dhimma rakkoo nageenyaa biyya keessaa irratti waan gabaabaa tokko dubbachuu fi keessattuu dhimma rakkoo nageenyaa godina Arsii Bahaa naannoo Asakoo fi Seeruu irratti uummanni keenya buqqa'ee dararaa guddaa keessa jira. Dhimma kanarratti yaada wanta gabaabaa tokko dubbachuu fi wanti amma hawaasa keenyarra tahaa jiru kun wanta baay'ee nama gaddisiisu wanta tahuu hin qabnedha. Uummata nagaa qotatee jiraatu uummata hiyyeessa irratti wal dhabdeen siyaasaa qaamni bosona jiruu fi qaamni mootummaa wal dhabuun uummanni jidduutti miidhamaa jira. Rakkoon siyaasaa kun bu'uurri rakkoo kanaa bu'uura rakkoo siyaasaati. Akkas jedhee akkas ibsuu barbaada. Maaliif sadarkaa biyyaatittis wal dhabdee siyaasaatiin wal qabatee rakkoo nageenyaa baay'eetu jira. Walitti bu'iinsa gamaa gamanaatu jira jechaadha. Rakkoon hawaasni keenya mudataa dhufe kun kan jalqabaati miti. Kanaan dura godina Wallaggaatitti Wallaggaa lixaa Wallagga bahaa qeellama Wallaggaatti uummanni keenya buqqa'aa miidhamaa turee jira. Yeroo sanitti dhimmi kun babal'atee sadarkaa jiddugaleessa sadarkaa godina Arsii Baaleetti babal'achuu danda'a, Harargeetti babal'achuu danda'a jedhanii namni baay'ee xiyyeeffannaa ittiin goone. Aktuaalii namoonni muraasni garuu miidiyaa irratti gadi baanee dubbataa turree jirra. Har'a Wallaggi yeroo miidhamu bor ammoo Gujiitti deebi'a. Gujii bira dabree ammoo Arsii fi Baale akkasumas Harargeenis ni miidhamti jennee dubbataa turree jirra. Wal dhabdee siyaasaatiin wal qabatee uummanni keenya yeroo baay'ee miidhamaa turee jira kan daangarra jiru jechaadha. Warri jiddu galeessaatti kan hamma tokko nageenyi jiru kun ammoo amma babal'atee jira jechaadha. Bu'uurri rakkoo nageenyaa irra deddeebiidhaan uummata mudataa jiru kun maaliif? Bu'uurri isaa maali? Maaliif ka'umsa rakkoo yoo beekne fala dha'uu dandeenya kan jedhu ibsuu barbaada. Asirratti kun yaada dhuunfaa kiyyaa ibsuu barbaada kan qaama kamuu osoo hin taane jechaadha. Bu'uurri rakkoo nageenyaa tokkoffaan siyaasa. Yoo garaagarummaa siyaasaa wal dhabdeen sadarkaa karaa nagaatiin minjaalaadhaan wal mariidhaan negosheeshiniidhaan yoo hin dhumatin humna rasaasatiin wal injifachuutti gaafa cehamu kan qaama mootummaas ta'e kan qaama fincilaa bosona jirus humna rasaasatiin wal mo'achuu yoo kan yaadu ta'e bu'uurri wal dhabdee kana rakkoo siyaasaati jechaadha. Rakkoo siyaasaa biyya keenyatti babal'ataa dhufe malee furamaa hin jiru. Kana jala sararree ibsuu qabna ibsuu barbaachisa. Kanaan dura yeroo wal dhabdeen gama kaabaatti lolli adeemsifamaa ture. Dhimmi kun dhimma uummata keenya ilaallatu miti jennee namni baay'een xiyyeeffannaa ittiin goone lolli sunuu akka itti fufu warra barbaade baay'eetu jira. Kan itti deebi'an immoo wal dhabbee kaabaatti kan uummata Tigraay wal qabatee mootummaan hamma tokko gartuu siyaasaa warra Amaaraatti fayyadamee duulaa ture. Kunis adeemsa siyaasaa bilchina hin qabne ta'uu ibsaa turre. Yeroo sanitti namni baay'een wal dhabbeen kun babal'atee gara Oromiyaatti dhufa jedhee hin yaanne jechaadha. Warri kaabaa walaa dhabanii walaa ajjeesanii waan fedha walaa godhanii dhiibbaa mootummaa jiddu galeessatti hin godhin malee gara naannoo Oromiyaatti hin dhufin malee balaan sun jedhaniiti gurra hin kennineef jecha dhimma saniif. Garuu biyya hundinuu biyya walii qaba waliin qabnaa biyya sadarkaa Itoophiyaatti biyya takka keessa jirra. Yeroo sanitti dhimma kana adeemsi siyaasaa wal dhabbeen karaa nagaatiin furamuu qabu gara rasaasatti gara humnaan wal cabsuutitti deemamu balaa fiduu danda'a biyya teenyatti deebi'ee ammoo balaan kun ammoo qa'ee keenyatti galuu danda'a jedhanii yaaduu dhabuu dhiibbaa gochuu dhabuun har'a balaan dhufee ganda keenya ga'e qa'ee keenya gubaa jiru itti nu fida jechaadha. Kanaafuu wal dhabbeen siyaasaa karaa nagahaatiin akka furamu dhiibbaa gochuu irratti wayita balaan ollaa biyya teenyatti naannoo keenyatti uumamu dubbachuu dhabuu akka karaa nagahaatiin mootummaan jiddugaleessaa nageenya buusu irratti dhiibbaa gochuu dhabuun har'a wayite manni keenya gubatu hirriibaa kaane gulufuu fida jechaadha. Kun amma dammaqiinsa rifannoota kan Wallagga wayite booyu wayite Wallaggi buqqa'u wayite uummanni rakkina
hongetin harargee irraa buqqa'ee wallaggatti qubate wallaggattis rakkoo nageenyatiin buqqa'u dubbachuu dhiisinee dubbachuu dhabuu kennatu har'a qa'ee mataa kan keeti mana kan kee keessa akkasi sii bal'atu sii ta'e jechaadha. Dhimma kana dogongora uumne kana dubbachuu qabna. Isa kanarraa yoo kaate rakkoo babal'inni rakkoo isaa walxaxa siyaasaa biyya keessa jiru yoo hubatte fala kaa'uu dandeetta. Amma ibidduma kana qabbaneessaa bishaan itti facaasaa wal deeggaranii deeggarsa gochuun qofa falli uumamu fala waaraa miti. Rakkoo siyaasaa wal dhabbeen siyaasaa gara walajjechaan fala kennuutitti erga cahe biyyi nagaa hin argattu. Kanarraa ka'uu baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaada. Hamma tokko warri miidiyaarra jiran dhimma wal dhabbee siyaasatiin uummanni keenya kan Wallagga, kan Salaale, kan Darra, kan Walloo yeroo miidhamu dubbachaa turre. Akka hawaasaatti garuu mootummaa jiddu galeessaatti irratti dhiibbaa uumuudhaan rakkoon kun akka babal'atee Oromiyaa hin goolle dhiibbaa gochuu irratti hanqina guddaatu jira jechee san ibsuu barbaada jechaadha. Gara keenya hanqina erga fudhannee booda qaama dhimmi ilaaluu irratti dhiibbaa gochuudhaaf yookiin ammoo warroota dantaa uummataa tiisina jedhanii fincilanii bosona keessa jiranis adeemsa isaan irratti kallattiidhaan qeequu wanci isaan raawwatan tokko tokkoon dubbatame kun bu'aa uummata Oromootiif hin ta'u jedhanii isaanis dura dhaabbachuun kan danda'amu yoo walxaxiinsa rakkoo siyaasaa biyya keessa jiru hubanneedha. Kana yeroo jedhu fakkeenyaaf mootummaa biyya bulchuu jira mootummaa jiddu galeessaa yeroo jedhu kan mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa hundaa bulchuu jira jechaadha. Utuu uummanni Tigraay nagaa hin argatin uummanni Amaaraa nagaa argachuu hin danda'u jedhee ture kanaan dura. Gaafa uummanni Amaaraa nagaa dhabee daangaa Oromiyaa darrarraa hanga Wallaggaatitti wal dhabbeen daangaa bal'atte Shawaa Bahaa asuma Karrayyuu keessattis wal dhabbeen daangaa bal'atte. Utuu uummanni Amaaraa nagaa hin argatin uummanni Oromollee nagaa argachuu hin danda'u. Maaf jennaan biyya takka keessa jira. Mootummaa biyya hundaa kana bulchutu iyyuu Finfinnees jira jechaadha. Balaan sun nu hin gahu dhimmi wal dhabbeen mootummaan jiddu galeessaa qaamota siyaasaa kaabaa wajjin qabu nu in ilaallatu. Dhimma isaaniiti yeroo jettu no kasi bulchutu bara guruppii biraa ka siyaasaa dhimma siyaasaatiif fincile wajjin wal lolaa jira jechaadha. Qabeenya kan kee argite wanta ati qabdurraa qabeenya kan kee ilma kan keettu duulee jara saniin warra siyaasaa ilaalcha biraa qabu isa wajjin wal lolaa ture. Kanaafuu qabeenyi uummata Oromootu kan lola wal dhabbee mootummaa jiddu galeessa kan federaalaatii fi mootummaa naannoo Amaaraa finciltoota Amaaraa yookiin ammoo warra kaabaatiin wal loluudhaaf qisaasamu jechaadha. Dirooniin kan bitamu gibira qotee bulaan amma maqaayeen irraa gubattu kun kan qamadii fi garbuu facaafatee ittiin gabaatti gurguratee jiraatu gibira isarraa guurame dirooniin ittiin bitama. Deebi'ee ijoollee mateennotu ammoo raayyaa ittisa biyyaa keessatti kaabattis warra finciltoota siyaasaatiin wal hadhee du'a lubbuun isaa bada. Ammas nageenya naannoo Tigraay tiksuudhaaf humna raayyaa ittisa guddaan gara kaabaa deeme kun kan amma qaawwaa naannoo Arsii fi Baalee kanattis humni nageenyaa akka cimaan hin jirre kan mootummaa akka hin jirre kan godhe ka qaawwa uume kun rakkoo wal dhabbee siyaasaa warra kaabaa jiru jechaadha. Dhimma isaaniin kun akka karaa nagaatiin furamu irratti mootummaa irratti dhiibbaa gochuun faayidaa maqaa kan kee nageenya tiisuuti jecha prevention better than cure. Amma wayita qe'een kee gubatti cure gochuu hin dandeettu. You haven't prevent previous. You have to support the government so that it can solve the problem of political issues. Kanaafuu warra kaabaa yeroo isaan wal guban yookiin deebi'anii isaan qe'ee teennatti hin dhufin malee rakkoo hin qabu jedhanii isaan dugudee haala jibbisa qabu walitti makanii dhimma siyaasaa tahuu isaa hubachuu dhabuutu rakkoo kana dhale tokko. Ammas biyya tokko keessa jirra. Naannoon Oromiyaa qaama Itoophiyaati. Itoophiyaan
hawaasa sabaaf sablammoota garagaraatu jira jechaadha. Dantaa siyaasaa garagaraa gurmuu qabutu naannoo Oromiyaa keessas jira, naannoo Amaaraa kan ollaa keenyaatti jira, Tigraayis jira, kan Affaaris jira jechaadha. Dhimmoota kana hundaa walitti kan to'atu mootummaa federaalaati. Kanaafuu mootummaan federaalaa qaama hundaafuu nagaa yoo hin buusin Oromiyaan addatti nageenya argatti jettee yoo addu taate dogongortee jirta hin hubatin ammallee. Inuma nageenya kanattu haguma amma jiru kana babal'ate Oromiyaa hundaa wal gahuu danda'a. Kanaafuu qaamni dhuguma quuqama uummata Oromootiif qabu kan angorra jiru yoo mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa nageenya uummata keenyaa tiisu yoo barbaade rakkoo wal dhabdee siyaasaa gurguddoo biyya gooluu dandeettu. Kana on stage mariidhaan negotiationiidhaan dippiloomaasiidhaan furachuuf yaadu gatii guddaa kennuun bu'aa uummata keenyaaf nageenya buusuu danda'a jechaadha. Kanaafuu nageenya bitama gabaa irratti jechaadha. You have to purchase the peace. Wanta kennutu qabdu jira, wanta argachuu qabdu jira. Kanaaf baalaansi godhee mootummaan hin deemne galtee balaa gurguddaa qa'ee uummata keenyatti akka dhalatu godhee jira. Kana ibsuu barbaada jechaadha tokkoffaa. Kan biraa waldhabdeen kun waldhabdee obboleeyyaniiti warra jedhu jira. Obboleemman lamatti kaas jirus milishaa Oromooti dhugaadha. Kan humni riphee lolaa cabsuuf deemus poolisii Oromiyaa ta'uu danda'a. Yookiin ammoo humna addaa naannoo Oromiyaa ta'uu danda'a. Kan fincilee bosona jiru kan bosona uummata Oromoo bilisoomsa jedhee lolis ijoollee Oromooti. Kallattiidhaan yoo ilaalte obbolootatu wal alajjeessa. Garuu dhimma siyaasaati. Dhimma siyaasaa keessa obbolummaan hin jirtu. Wanni obbolummaa dhabsiise maali? Gaafa kam obbolummaan dhabamte? Gaafa warreen amma abaawoo woboo jedhan bosonatti hafan abbootiin gadaa fi jawaarfaan Baqqalaa Garbaan faanti akka galan yeroo isaan yaalan warri harkaa fashalees warra mootummaa kana gaafas obbolummaan takka cabde. Gaafa lammaffaan obbolummaan cabde. Gaafa dhimmi kun sadarkaa kana hin gahin dura gaaddisa hooggansa Oromoo jedhanii hoogganootiin paartii ODPs kan amma bilxiginnaa ta'e kun paartileen gurguddoon Oromiyaa walitti dhufanii gaaddisa hooggansa Oromoo jedhanii waliin ta'anii waliin mari'achuuf gama tokkotti cabuuf dhufan warri keessaa baafadhe an paartii bilxiginnaa jedhamu ijaaradhe jedhee jara gatee biraa deeme sun eenyu obbolummaan gaafas cabde. Argitee sadaffaa erga sadarkaa wal dhabbeen kun amma wal rasaasa hidhachuu fi lolatti ce'een booda ammoo humna kaabaatiin walitti araaramanii turan Pirootoriyaa irratti hamma tokko jecha haga ammaatti kan lolli sun dhaabate walii araarama warrummaan gaaddisa hooggansa keessaa utaalee alatti bahe erga lolaan biyya goole booda marii nageenya araaraa ta'e. Kan marii nageenya waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa federaalaa jidduu maaliif gatate? Maaliif hanguma kan Tigraay kanaayyuu nageenya uummataaf buusuu maaliif dadhabe? Oromiyaan maaliif goolamte? Gatii yoo nageenyi bee uummanni Oromoo argatu gatii hin kenneef jechaadha mootummaan jiddu galeessaa yookiin mootummaan federaalaa. He didn't care. Even hooggansi mootummaa maal jedhe? Kan waraana kaabaa kan Tigraayitti adeemsifame miliyoona gimmaashatu irratti miidhame waan guddaan godhina kan Wallaggaatti uummanni Oromoo miidhame sana caalaa jedhee jira miti. Dan negoosheet godhee jira akkuma kan Tigraay nageenya uumamuuf wanta gochuu qabu godhee walii mallatteessanii haga ammaatti wal lola keessa hin seenin nagaan uummanni sun lola sanirraa qara miidhame malee dandamataa jiru. Kan Oromiyaa erga kan Wallaggaa qoftu iyyuu miidhama Tigraayin caale gatii maafii hin kenniniif ree? Why he didn't negotiate to somehow? Why he didn't settle? He didn't care. Argitee? Kana hubattanii jirtanii ammas
mootummaan federaalaa yookiin mootummaan naannoo Oromiyaas nageenya uummata Oromootiif quuqama taanaan taa'ee waliin araaramuuf ittiin ulfaatu argite wanta isaaf baargeen gochuun barbaachisaadha. Baargeen godhee walii galtee tokko hangal yoo xiqqaate rasaasa dhaabutti deemuu danda'a ture. Godhuu hin dandeenye fedhiis hin qabu jechaadha. Fedhii dhabuu isaa santu uummata Oromoo gatii guddaa kafalchiisaa jira. Yeroo kana warra mootummaa qeequ waan qeequuf qaba. Maaliif nageenya biyya sanii tiisuuf itti gaafatama kan qabu mootummaadha. Qaama mootummaa ofiin jedhe jechaadha. Kan biraa ammoo nageenya biyyaa buusus gahee leencaa kan qabu qaama hooggansa mootummaati. Negoosheet gochuu kan danda'u kan dhimmi kun akka fala argatu godhu qaama mootummaa Oromiyaan. Lammaffaa ammoo warri bosona jiru ilaalcha siyaasaa ofiitiin deemanii miti. Ilaalcha siyaasaa rasaasa ofirraa dhoorgaa garuu gaaffii isaan siyaasa jedhanii qabatanii uummata ittiin ijaaranii uummata keessatti dhokatanii ittiin miliqanii ittiin socho'an sana gaaffii siyaasaa warroon finciltoota waraana bilisummaa Oromoo kana deebisuudhaanis hawaasaaf deebisuudhaanis hawaasa keessatti akka isaan hin ijaarre siyaasni isaanii gabarratti akka hin gurguramne godhanii deebisuudhaanis mo'achuu danda'an. Taktikaalii mo'achuus hin dandeenye jechaadha. Humna rasaasaniin balleessinee jirra ji'a tokko balleessinee jirra akkana jedhaa turan. Humna rasaasatiisis cabsuu hin dandeenye. Gaafii isaan ittiin hawaasa keessatti ijaaramanii itti ijaaranii gurmuu ta'anii ittiin socho'anis ummataaf deebisuudhaan falli akka argamu yookiin dhimmi siyaasa isaanii gabaa ala akka ta'u gaafii ummata Oromoo gurguddaa ta'an deebisuu hin dandeenye jechaadha. So it is the failure of the federal government including even kan naannoo Oromiyaa bulchuu jechaadha. San irratti qeequu barbaade. Mee warra ammoo bosona jiroo isaan rakkoo hin qabanii? Isaan hin qeeqamanii? No, qeequu qabna. Tokko tokkoon dubbanna jechaadha. Irratti itti tarra. As keessatti tokko wanta ani dubbachuu barbaadu warri bosona jiru yookiin ammoo kan amma rasaasa qabatee deemaa jiru waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti. Yeroo amma dura warra waraana bilisummaa Oromoofiin jedhee bosona keessa jiru kana qeequun duratti qaamni rasaasa hidhatee bosona keessa deemu eenyu fa'aadha. Isa sanas xiqqoo haa dubbannu. Tokko waraana bilisummaa Oromoofiin jedhee qabsaa'aa jiru kan yeroo tarkaanfii kana nuti fudhate jedhee ibsu kan hoogganaa eebalu jedhanii beekantu jira. Kan biraa ammoo Shanee Shimallis Shanee Shimee fa'aa jira jechuudha. Kan Faqqaadaa Abdiisaa fa'aa kan sadarkaa miidiyaa gurguddaa Reuters fa'aatti gabaafamee proksii waarii naannoo Oromiyaa keessatti yookiin naannoo Amaaraa keessatti adeemsisuudhaaf mootummaan ijaarates ni jira jechaadha. Kanaafuu Shaneen lammaffaan kan mootummaan adeemsa siyaasaa yookiin ammoo adeemsa waraana bilisummaa Oromoo fashaleessuuf maqaballeessuudhaaf ijaarate gurguddaatu jira jechaadha. Inni kun Shanee Shimeeti jechaadha. Inni kunis as keessa jira. Lammaffaa itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Mokonnin gaafa waldhabbeen gara Wallaggaatti ka'e maal jedhe? Hawaasa naannoo Amaaraatti irraa duraan Wallagga qubatee walitti qabee otuu mootummaan naannoo Oromiyaa jiru otuu bulchaan godina Wallaggaa jiru kan caasaa ofii qabu nageenya tiksuu danda'u naannoo isaa jiru inni ummattoota Amaaraa kan naannoo Wallaggaa jira walitti qabee rasaasa hidhadhaa nageenya keessan tiifadha isintu onnee jabinaan Shanee balleessuu danda'a jedhee dubbatu. Adeemsi hawaasa saba biraa kan naannoo Oromiyaa keessa jiru kophaatti rasaasa hidhachiisuu kunis balaa hama dhaluu danda'ee jira jechaadha. Garteen amma gara Wallaggaatti izii ijaarattee deemtu kanuma hooggansi paartii Bilxiginnaa sadarkaa itti aanaa muummicha ministeera Dammaqa Mokonnin irraa jalqabu
ijaarate jechaadha. Kaayyoon isaanii kaayyoo garagaraati. Kan biraa kan anasitti tuquu barbaadu inni sadaffaan ammoo gartuu maafiyaati. Gartuun maafiyaa kunis kan amma Harargee irraa gara Adaamaa deemu jidduutti uummata goolaa jiru kanuma shiftaa dhimma dhuunfaa ofiitiif fincilee bosona jiru jechaadha. Inni kunis maafiyaadha jechuu dandeenya. Maafiyaan magaalaa keessatti uummata gooluu kan yakka gurguddaa raawwatu jira. Kan ammoo konkolaataa dhaabanii nama irraa buusanii butanii qarshii hagana akkaawunti galchi jedhanii akkasitti saaban sunis kun maafiyaa lammaffaadha jechaadha. Kunis kanuma deemee caasan isaanii kun kan mootummaan wal qabate ta'uu baay'ee ragaan gurguddaan dhiyaataa turee jira. Maafiyaa 120 irraa ka'ee kan amma hawaasa goolaa jiru kunis caasaa gartuu bosona keessa jirtu kan mootummaadhaaf ammoo galtee siyaasaatiif itti fayyadamuudha. Inni kunis rakkoo lammaffaadha. Kan sadaffaa kan an dubbachuu barbaadu ilaalcha namoota keenyaa keessattuu hooggansa mootummaatis tahee kan morkattootaa tahee kan mootummaa biyya kanaa mootummaa Itoophiyaa ta'uu osoo beeku mootummaan kun mootummaa naannoo Oromiyaati yookiin mootummaa Oromiyaati. Ilmaan Oromootti bulchaa jira. Mootummaa Oromooti. Ilaalcha jedhuudhaan kaayyoon lamaaf paartii bilxiginnaa deeggaru jira jechaadha. Tokkoffaa warra garaadhaaf deeggaru kan ammanu faarsee bultoota jennuuntu jira. Garaa ofiitiif yookiin miidiyaa banatee paartii bilxiginnaa ittiin dhaaduudhaaf galii argachuu viiyuu argachuu sanirraa ka'uudhaan faayidaa diinagdee lafa argachuu kaarta filaanii daawwachaa turre miti. Argite? Kaarta filaanii isaanii mara argaa jirre jecha warra garaadhaaf bu'aa siyaasaa hafarsuudhaan diinagdee gurguddaa gonfachuudhaaf deemantu jira jechaadha. Kan diiyaasporaa irraa galanis ni jiru. Kan biyya keessattis caasaa maafiyaa 120 dabalatee bu'aa diinagdeetiif ijaaramantu jira piippi jalatti. Kun deeggartoota piippiti. Wanta amma mootummaan qeeqamee nageenya biyyaa buusuu qaba. Nageenya Oromiyaa tasgabbeessuu qaba nu jennu hin dubbatan isaan jechaadha. Dugudee mootummaa qofa deeggaruudha. Kaayyoon isaanii kana tokko. Kaayyoon lammaffaan kan baay'ee hamaa ta'e ammoo guruupiin lammaffaan warra dharaan piippii deeggaru. Warra dharaan piippii deeggaru yoo jiru ilaalcha siyaasaa paartii badhaadhinaa kan sabummaa irratti hin ijaaramin kan sadarkaa Itoophiyaa qofatti uummanni Itoophiyaa wal tahee jiraachuu qaba jedhee deemu. Kan sabboonummaa akka farra walooma uummata Itoophiyaatitti ilaalu gartuu siyaasaa ilaalcha siyaasaa sana fudhatee osoo hin taane inumaayyuu faallaa kaayyoo paartii bilxiginnaa osoo qabu garuu itti yaadee paartii bilxiginnaa kana deeggaru jira. Isaan kun warreen atakaaroo siyaasaa akka uummanni Oromoo hin hubanne godhan gurguddoodha. Keessattuu kan kanaan dura sabboonummaan beekaman miidiyaa irrattis beekaman kan dantaan kaayyoon siyaasa isaanii hamma tokko ilaalcha siyaasa ABO wajjin wal fakkaatu garuu kallattiidhaan paartii bilxiginnaa kana deeggaran mootummaan kun mootummaa Oromooti ijoollee Oromootti bulchaa jira jedhanii gadi bahanii dubbatan kaayyoon isaanii kaayyoo biraa ta'e garuu paartii bilxiginnaa deeggarantu jira. Balaa guddaa uumaa jira jarri kun. Adeemsi siyaasaa isaanii bilchaataa yoo ta'e rakkoo hin qabu. Uumaa rakkoo hin qabu. Mootummaan kun mootummaa Oromiyaas haa ta'u kan saba Walaayitaasis hin dagatina. Mootummaan kun mootummaa Oromiyaati. Yookiin mootummaa Oromooti haa jennu. Eeka Oromooti. Oromoo qofaa miti garuu. Kan saba Somaaliitis kan saba Amaaratis jaalatte jibbite maaliif mootummaa Itoophiyaati? Dhugaa kana liqimsi. Argite? Adeemsa mootummaa kanaa bulchiinsa mootummaa kanaa warri hin jaalanne kan saba Oromoo hin ta'in ni jiru. Ilaalcha siyaasaa ofii qabu. Oonisteejii irratti gaaffii isaanii dhiyeessanii dhiyeeffachuu danda'u. Garuu
warreen ilaalcha siyaasaa biraa qaban kan paartii bilxiginnaa deeggaran kun kaayyoon isaanii bilxiginnaatti irkannee isaan dhaaduudhaan akka sirni bilxiginnaa kun lola keessa turu gochuudha. Gabaabsee yoo isin ibsuu barbaade jibbiinsa ilaalcha siyaastota ummata Oromoo hin tahin kan kaabaa hafarsuudhaan fakkeenyaaf jibbiinsa dugudee ummata Tigraay warra kaabaattu Oromoof dhufaa jira. Ummata guddaa miliyoona 35-36 ga'u kan Amaaraa lafaa kaatee akkas jettee arrabsuudhaan mootummaa Itoophiyaa ammoo deeggaraa jira jechuun burjaajii guddaa ummata Oromootti uumaa jira. Hay ummata miliyoona 35 kan Tigraay miliyoona 60 maqaa balleessuu walitti qabdee warra kaabaa yeroo jettu TPLF yoo jette yookiin faannoo yoo jette rakkoon qabu. Because political identity of beeke kan beekamu jechaadha ummata bakka bu'an jechuun ummata siyaasaaf deeggaran qaban malee isaan rakkoon qabu. Garuu warra kaabaattu Oromoo cabsuuf deema jettee dugudee jibbiinsa sanatti hafarsuudhaan deeggartuu PP uffakeessaa deemuun ummata Oromoo balaa guddaa jibbiinsa guddaa sabni biraa akka irratti horatu. When you said warra kaabaa hin salphatan ammoo miidiyaa irratti bahanii sadarkaa OMN irratti bahanii warri kaabaa diina Oromooti. Warri kaabaa maal jetta? Maqaan dhooftu TPLF jedhe yookiin faannoo ibaluu kana jedhe. Kanaafuu ilaalchi sun balaa guddaa uummata Oromootitti yookiin jibbiinsaa fi waldhabbii guddaa uummata Oromootiif akka uumamu godhaa jira. Oromiyaa keessatti immoo sabaaf sablammoota baay'eetu jira. Sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiru kanas uummanni Oromoo kabajee waliin jiraataa jira. Yeroo ati maqaa dhooftee gartuu Amaaraa jettee arrabsitu. Amaarri si keessa jiru ammoo hin jaalatu waan san. Maqaa isaa dhooftee kaa innis saba isaati. Maqaa saba isaa dhooftee yoo arrabsitu. Itoophiyaan ammoo biyya saba hundaati. Jaalate jibbite. Kanaafuu kana hubachuu dhabutu balaa guddaa uummata Oromootitti dhale. Rakkoo kaabaa akka furatu rakkoon mootummaa jiddugaleessaa federaalaatii fi mootummaan naannoo Amaaraa yookiin ammoo fincittoonni Amaaraa akka furamu osoo fedhii takkallee hin qabaatinati. Obboloonni Oromoo lamii walitti araaramtee nagaa argatti Oromoo asitti nagaa argatti jettee yaadda. Eegas ammoo ati deebitee mootummaa federaalaa kan faannoodhaan fi TPLF wallole wajjin biyyitu nagaa argatti jettee yaadda dhimmi jaraa si yaachisu taanaan uf sobaa jirta bar hay hirriba keessa kaa. No way biyyi nagaa argattu haala kanaan uummata miliyoonota kaa. Kanaafuu kaayyoon paartii bilxiginnaatis kan dantaa sabaa fakkeenyaaf saba Oromoo tiksuudhaaf ijaarame osoo hin taane sadarkaa Itoophiyaatti walooma uummata Itoophiyaa ijaaruudhaaf jettee akkasuma haaluma saniin kan isaan dubbatan. Caasaa bulchiinsa naannolee kan maqaa sabootaatiin labsame kan amma Oromiyaa jedhan naannoo Oromiyaa jedhan Somaaliyaa jedhan Affaar jedhan maqaa sabaatiin labsame kanaayyuu asoo barbaadanii hanga danda'anitti Komishinii marii biyyoolessaatti irratti dhiyeessanii maqaan sun akka jijjiiramu kallattiidhaan daarekshiidhaan akka maqaa lafaatiin akka ta'u maqaa sabaatirraa maqaa lafaatiin akka ta'u warra siyaasa san labsan jechaadha. Gurmuu sana ilaalcha siyaasaa sana qabu atiin jibbinsa dugudee warra kaabatirraa qabdu blind hate qabduun jara tana deeggarta taanaan balaa kanaa fi kana caalu uummata Oromootiif dhalaa deemtaa siyaasa bilchaata miti siyaasa jibbinsa irraa ka'e siyaansi haala hawaasni tokko nageenya isaatii uffatee uummata wajjin waliin jiraatudha. Saayinsiidha siyaasni dhalaa miti. Namni dhalaan deemu uummata Oromootitti balaa dhala. Ammas siyaasni shiraa kan hooggansi caasaa mootummaa paartii bilxiginnaa keessa jiru oofu kun uummata Oromootitti balaa dhalee jira. Uummanni Oromoo kana hubachuu qaba. Achirraa ka'uu barbaada. Kan xumuraa kanaan qeeqee bira dabruu barbaadu hooggansi warri jaalamarroo jalatti hoogganamu.
kan rasaasa hidhatee bosona keessa jiru kan kanaan dura sadarkaa adeemsi siyaasaa isaanii hamma tokko ifatti beekamaadha kaayyoo kana qabanii waraanni isaanii uummata keessatti babal'atee sadarkaa kanan ga'an waliigaltee araaramaa Tanzaaniyaa ta'e irratti ejjennoo siyaasaa ifatti ibsatanii jirtan kaayyoo nageenya Oromiyaa buusuudhaaf araaraaf dhufuu keessan ni dinqisiifana jedhee sadarkaa addunyaatti sadarkaa mootummaa Ameerikaa dinqisiifataa ture warri jara sana walitti fide araara akka bu'uuf jara sana walitti fide dinqisiifatee ejjennoon siyaasaa isaan qaban dinqisiifatee kabachiisaa ture hamma ammoo saabotaaj gartuun ta'e isinirratti hojjette isin mataa keessan hojjettanii rakkoon gurguddaa maqaa keessaniin uummata Oromoo irratti haa jira. Kanaan dura Amnesty International gabaasa isinirratti gabaase argaa turre namni baay'een sheer godhee ture aan maaf dhuguma kallattii kanaan yakka hawaasa nagaati irratti raawwata ummata bilisoomsuuf deemna jechuun hin taatu wanta milkaa'umis kanaafuyyuu hoggansa keessan shira walxaxaa PPtiin xaxamee ummata irratti balaa uumuu danda'u to'achuu qabdan qaama rasaasa hidhatee maqaa keessaniin bosona keessa deemu yoo dandeettan of keessaa qulqulleessaa kan amma gara kaabaatti irratti tarkaanfii irratti fudhattanii keessattuu shawaa kaabaatti irratti tarkaanfii irratti fudhattanii of keessaa baaftantu jira kan yakka gurguddaa uummata keenya irratti raawwate yoo of keessaa qulqulleessaa yookiin uummatni Oromoo isinin dhaga'u jechaadha isinis diina caalu taatan jechaadha kanaafuu adeemsa keessan ka nageenya barbaadu kaayyoon siyaasaa keessaniif kan qabsooftan ta'uu keessan addunyaan isinii mirkaneessite uf salphisaa jirtan degrade out if keessaa maqaa keessan balleessaa jirta jechaadha biyyoota gurguddoo isin kabajee Tanzaaniyaatti akka isin araaramtan isiniin godhee isiniin taayitu boru walitti dhufte isin shororkeessaa jedhee maqaa isinitti baasa jechaadha so militarii keessan kan bosona keessa deemu maqaa keessan hin deemu yookiin haala hawaasa hin tu'ineen qabsoo keessan adeemsisu yookiin ammoo hawaasa keessaa gara kaampii keessanitti deeffachuun dirqama isin irratti ummanni miidhamaa ummanni isin bilisoomsitan hin jiru namni hawaasni tokko dirqamee jaalatee fedhiidhaan tahee mootummaa kana yoo filate maaf filatta jedhanii tarkaanfii irratti fudhachuun nama filate harka isaa kan inni ittiin filate qalama ittiin dibanne muramuu jechuun maqaa keessaniin salphina guddaadha namni bilisummaa hawaasaa hin eeyne nama bilisoomsuu hin danda'u so militarii keessa yoo hin to'atin salphina guddaa uummata Oromootti dhaluu dandeettan kana isin qeequun dirqama namni kana hin goone ammoo uummata Oromootiif balaadha utuu gara kaampii keessanitti keessa dayyiftanii isinii wayya keessattuu hawaasa sabaaf sablammiin keessa jiru kan akka Arsii kan akka Baalee kan akka Harargee kan uummanni yuunifoormi hin ta'in wal keessa jiru kana keessatti balaa akkanaa maqaa keessaniin dalagamu isinis isin salphisa uummata Oromoottis balaa biraa dhalaa deemaa maqaa dabalataa kan shororkeessaa gurguddaan warruma dheengadda isin araarsantu isinitti baasuu danda'u fudhachuu dandeettanii uftoo addaa ibsa ejjennoo baasaa jechuun barbaadaa kaayyoo siyaasaa qulqulluu uummanni Oromoo isinii fudhachuu danda'e yoo hin qabaatin isinis diina caalu uummata Oromootiif ta'uu dandeettan kana isaaniif dhaamuu barbaada. Kana jechuu barbaadaa hawaasni keenya kan buqqa'e kan amma yeroo ammaatti ala jiru waldeeggaruun dirqama warri keessattuu hooggansi naannoo sanii ummata haga dandeettanitti deeggaruun dirqama but do they care naannoon amma nageenya dhabde kan Arsii keessattuu kan amma aanaa Seeruu Asakoo ka jedhan kun hundinuu iddoo dhaloota Awwaluu Abdiiti miti dhuguma quuqama qabaa isinitti fakkaate miidiyaa irratti gadi ba'ee dubbateera inni
itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Do he care really? Hirriba keessa jira jechaadha uummanni keenya. He don't care, I'm telling you. He never care. Uummata ganaatti dhume kanaafuyyuu tarkaanfiin akkana godhamuu qaba yookiin negosheet ta'uu qaba yookiin humni nageenya dabalata achitti ramadame nageenyi uummata tiifamuu qaba jedhee yaaddas jettee yaadda? Never. He don't care, I'm telling you. If aso quqama qabaate dubbiin rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa sadarkaa kana hin geettu ture jechaadha. Kanaafuu maafiyaa guruppii aangoo qabattee uummata Oromoo taphataa jirtutu uummata Oromoo salphisaa jira. Kan nama gaddisiisu utuu warri siyaasaa kan siyaasaan kaayyoo siyaasatiif ifatti dubbataa jiru wal fixe wal ajjeese markoon qabu kaayyoo siyaasatiif wal ajjeesanii wal wareegan garuu ummanni nagaa ummanni hiyyeessa kan siyaasaatiin hafarsitu shiraati xaxxu hin beeyne hin hubanne yeroo ajjeefamu yeroo buqqaa'u yoo qe'een isaa irraa gubatu yeroo jireenyi qaala'ee ummanni qara gibira dadhabee qabeenya xixiqqaa qabu irraa guban mootummaadha jedhanii Finfinnee keessa deemuun VAT oofaa Adaama Finfinnee jidduu deemta mootummaa ofiin jetta taanaan hagam takka garjabaa nama jallataa namaa ta'uu kan ka'e ofitti beeksa jechaadha. Mee aangoodhaaf miti kan wal ajjeestaniif kaayyoo aangootiif miti kaayyoo uummataati dhuguma mootummaa uummataati mootummaa uummata bulchu uummataaf yaadu yoo uummataaf yaadde bar you have to bargain waan wayi namni dirqama aangoorraa ka'ee miti rakkoo siyaasa isaanii kana furuu danda'u yoo xiqqaate sagaleen rasaasa akka dhaabbatu waliigalteerra gahuu danda'u kana maaltu si dhoorge kana jechaadha sadarkaa kanatti erga hiyyaanne taate they didn't care sadarkaa kanatti akkatu inuma ummataaf quuqama hin qaban jettee inuma quuqama tokkoyyuu ummataaf hin qaban jettee akkati dubbattu si godha jechaadha kanatu wanta garaa nama nyaatu lammaffaa siyaasa sabummaa fi siyaasa sabboonummaa kan jedhamu jira siyaasa sabummaa fi sabboonummaan garaagarummaa qaba sabboonummaan saba ofii jaalachuu aadaa ofii jaalachuu afaan ofii jaalachuu maalummaa ofii beeku ittiin boonu guddina aadaa fi afaan ofiitiif qabsaa'us ni dabalata jechaadha utuu fedhii saba biraa akkuma kan kee kana aadaa ofii afaan ofii siyaasa ofii guddifachuu barbaadu irratti dhiibbaan godhin yeroo mirga ofiitiif Oromoon qabsaa'u dhiibbaa uummata biraati irratti godhee waan hin ta'iniif gaaffiin uummata Oromoo kan ifatti beekamu mootummaa kanaan deebii argachuu qaba ture utuu gaaffiin Oromoo uummata kanaaf deebi'e warri rasaasa bosona keessa deemu rasaasa qabatee deemu siyaasa ittiin uummata ittiin bitate gabatte ittiin bahu waan gabaa ittiin bahu dhabuu danda'a jechaadha deebi'ee uummata kanatti makamuu danda'a isinumattuu makamuu danda'a gaaffii uummata yoo ka deebistan taate kanaafuu do they care I don't know I'm telling them to recommend best thing yoo ka dhagaan taate haala saniin biyya tasgabbeessuu danda'a jechaadha biyya mariidhaan malee akka amma Abiyyi fi Awwaluu Abdii faatti jirtu maraatanii hin bulchan biyya mariidhaan malee maraatanii hin bulchanii hiyyeessa nagahaa obsan fixachiisina yoo isinis nagaan jiraachuu barbaaddan biyya nagaan bulchuu barbaaddan kanaafuu gara ummataatti tasdeebi'aa jechuu barbaadaa rakkoon siyaasa biyya keenya baay'ee wal xaxaadha garuu utuu naannoon Amaaraa nagaan argatiin naannoon Tigraay nagaan argatiin Oromiyaan addatti biyya ergan tahin Arakiiloon bulchiinsa Itoophiyaa hunda taatee osoo jirtutti Oromiyaan asitti nagaa argatte yoo jette dogongora guddaa keessa jirta hirriiba keessa jirta dhimmi Itoophiyaa hundaa siyaachisa ilaalchi siyaasa
paartii bilxiginnaatis walooma Itoophiyaa tiksuudha malee wal nyaachisaan ammoo garuu wal nyaachisaa angora turuudha waan ta'eef akkasii dhimmi rakkoo siyaasaa yoo hin furamin marii biyyoolessaa amma jedhamaa jiru kanaan furamaa hin danda'u. Maaliif qaamni rasaasa hidhatee wal dhabaa jiru on table stakeholdera gurguddaa ta'an irratti hirmaataa hin jiran jaraayyuu hin hirmaachifne garuu gaaffiin uummata Oromoo maal akka ta'e ni beeku, gaaffiin saba Amaaraa maal akka ta'e ni beeku. Akkuma uummanni Oromoo gaaffii qabu sabni Amaaraa gaaffii hin qabu seetaa ni qabaa bara. Jaalachuu baattus gaaffiin isaanii dantaa kennan yoo wal hin dhiitin ta'e gaaffiin uummata saniitis deebi'uu qaba. Warreen finciltoota ta'an kan amma bosona keessa jiran kan Amaaras kan Tigraayis gaaffii siyaasaa bilchaataa kan dantaa uummata Oromootiin waliin faallesine yoo ta'e on table deebii argachuu qabu. Yoo san taate waloomni Itoophiyaa tokkummaan uummata Itoophiyaa kan uummata Oromootis nageenyi haala saniin argamuu danda'a. Kana namni hin hubanne addatti biyya tokko walii osoo qabdu akka nama mana tokko keessa gama tokkoon manni gubataa booroo tantee nagaa argatti jettee adda manni bara walitti jira. Do you think that nageenya argamuu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu Itoophiyaan akka mana guddaa tokkootti ilaal kutaa garaagaraa qaba of keessaa manni sun gama tokkoon manni sun gubataa an kutaa kiyyantu qabna jettee yoo kateetu taate manni walitti jiraachuu dagatte kan arakkiloo jiru Itoophiyaa hunda bakka bu'ee bulchaa jira hin dagatte hin beeyne hirriba keessa jirta siyaasa sadarkaa sadii yoo hin hubatin Oromiyaan addatti nagaa argatti yoo jettee yaaddu taate uf sobaa jirta. Namoonni ammoo jibbiinsa dugude warra kaabaa qabdan bilxiginnatti irkattanii dantaa Oromoo deebisa. Utuu gaaffii siyaasaa dantaa uummata Oromoo hin dhiifne kan warri kaabaa qabu caqastee akka fala argatuuf godhuu dhiibbaa hin godhin jibbiinsa dugudee warra kaabaatti dhufee nurratti dhiibbaa godhaa jettee yaaddu taate akka qaa'een Oromoo gubattu kun itti fufu godhaa jirta. Wannan jedhaa kun jiru kun yoo siin galin ummata hin hubanne jechaadha siyaasa ummata keenya immoo burjaajessinaa jechuu barbaada. Anasuma irratti gabaabsaa galatooma.